Ayye gaafii biroo yeroo saniin barannaa beektanii nu beektanii xixiqqoodha. Yeroo sanii barattan ati xixiqqoo hayyee. Achi booda namticha ganda keessaa Mustafaa Qinii jedheetiin rigaa wayii namaa kennaa beektanii. Mustafaa Qiniiti. Maal biddeena Qinii moo? Mustafaa Qinii jaaniini. Mustafaa Qinii jedhaniitiin rigaa wayiitu jira rigaa namaa kennanii rigaan suni birriidhaan nama gurgura birrii 100 birrii 50 fa'a rigaa tokkicha ilkaanii rigattee harkatti ufteetiin shamarran hin cabbatta jedhanii beektanii. Shuwaaqa sii kannaa shuwaaqa kana ilkeen rigatteeti dhibba takka bitatta eega rigattee booda harka cabbattee dubartii kan itti faateen suma jalaan deemti suma jala deemti. Akkasii nama na ofii garuu intala guyyoo jedhaniin rabbi araaramuuf amma namni sun du'eera. Nama gurguddaa kan argitanii abbootii ta'e akaakayyootii ta'e maqaa dha'ee ebaluu nurraa fudhate haaji'een nufaati dhabeessanii nama gurguddaa kana maqaa dha'eetiin. Warra gartee inni gaafa dur kannee fi dubartii tuqeenii gartee jala deemte cufa daliilaaf isinii hima jechuudha. Haajimaan reefillee kanninee innillee itti fayyadamee jira. Wanni kun akkamtu jedheeti anillee birrii 25 kadhadhee fudhadhe gisee san barataadha birriin ta'u. Gisee sana barataati waan qabdu birrii 25 naa gurgurii jetteen rigaa san irraa fudhattee? Fudhadheera. Duboo tuyitee ni faateen? Faateen tuqeera. Duba si jala deemtee? Kaa. Hay awwootaay suma jala kuttee? Maal na jala kutteree karaan janaa shinaa jedhu didde akkati lamu boodarra isheette saafuu isheette hin beekan. Hay. Amma namni ani maal qaba amma mee? Hay mee hafe mee dubbitan adda baafannaadhaaf. Duraan jentee si diddee eegaa ati muka saniin tuyte booda haya siin jette. An duraan waluma janna akkuma tasaati kadhadhe isaa gabaa gurguratee daawwatee medduuta duubarraan gaduu bishaan dhugaatii anaa bishaan boombaa waraabuu na dubbisee jennaaniin bakka ayyee bishaan naafiti naan jennaaniin burcuqqoo mana seenee fuudhee qixee fi awwaan qara duraaniinuu beekuu fi Mustafaa Qinii naa kennii jedhee kadhadhee jennaaniin anqaraa miyattii wajjin haasofna waan ta'eef jaalalashii qaba bakka akka daddabtee shinaa jettuu barbaade namuu bakka birri 25 kadhadhee naa kenni anaa. Mustafaan Qinii ganda balleeyse hayyee. Akkasii. Duba maal gaafatte maati? Mustafaa Qinii irraa gaafatte. Mustafaan Qinii lafa balleeysee jira dhaggeeffadhu. Sigala tuni gartee zulmiidha. Tuni zulmi. Faatee naman jaalanne siirii itti godhanii shawaaqa waa qaraanii gartee nama kannuusan waan shari'aan hin jaalanne gartee tuni haraami dhoorka. Mustafaan Qinii ganda balleeyse taakkaji. Atilleen faatee duraan jana jantu gartee yoo na jette duraan si didde Mustafaa Qinii irraa 25 fudhatteeti tuyiteen akkasitti haya si jette akkasimi. Ndagaisu uummataw. Hello. Dhageessee amma dubbii Mustafaa Qinii tana. Inna geenne meera naa deebi'a. Waanin jee ati duuba beeyta Mustafaan Qinii ganda balleeysee jira wanni san haraami dhoorka shari'a islaamaatti. Dubartii takka gartee yoo isiin akkanumatti dheeytee siin fuudha jetteeni haya jettee si jaalattee sirrumatti seeraan fuudhu. Mukaan tuqanii karameella qaraanii siiriitti qaraanii shawaaqa siiriitti qaraanii gartee faateef jalaan oofan san haraami dhoorka. Atillee michiyyoo janajjantee sididdee isii sidinnaa waan jaalattuuf Mustafaa Qinii irraa qarshii 25 kadhattee waan barataa turteef waan dhibban qabneef yeroo san maallee ni qaalii 25 akkasii fudhattee muka Mustafaa Qiniitiin tuyite michiyyoon haya siyyatti akkasuma miti. Akkasuma. Tanaafuu waan akkanarraa ta'u baddu waan akkasiin godhii gulii. Eegas boodoo goote. Singoora soorri keenna na dhagaanii na dhiisan yora. Eegaa warri yoo si dhageessa si dhiisa baabaan kee sin dhiisu. Tanaafuu rabbi si baasee mawlii sanirraa ta'u baddu.